Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nakeen kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha mudde 29 oduu guyyaa har'aatiif qindeeffame kan isin biraan ga'e nu ta'aatii jalqaba irratti hanga footoo oduu. Itiyoo Telekom tajaajila irratti gatii dabalee. Tiraamp gaggeessitoota Awurooppaa fi Yuukireen waliin marii guddaa gaggeessineerra jedhanii. Balaa baaburaa Meeksikootti ga'een lubbuun namoota 13 darbuun kanneen dhibbatti dhiyaatan madaa'anii. Huutii Yaman Israa'el Somaalilaand seenaan akka irratti qiyyaafatu doorsisa cimaa baase. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. Itiyoo Telekom tajaajila irratti gatii dabalee. Dhaabbanni Telekomii mootummaa Itiyoo Telekom tajaajila adda addaa irratti dabalii gatii beeksisee guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Dhaabbanni Telekomii mootummaa Itoophiyaa Telekom tajaajila adda addaa irratti dabalii gatii beeksisee dabaliin gatii kun kan raawwatame haala dinagdee maakroo amma jiru tilmaama keessa galchuunii fi sababoota adda addaatiin baasii kaapitaalaa fi hojii dabaluu jechuun ibsa gabaabaa wiixataarraa muddee 2018 baaseen ibseera. Sirreeffama gatii Itiyoo Telekom godhe keessatti paakejii sagalee torbee kanaan dura birrii 22 gurguramaa turee fi daqiiqaa 80 ture amma taarifa birrii 25 tti dabalame daqiiqaa 77 tti gadi bu'eera. Boonasiin halkan yeroo tajaajila paakejii bitachuuf kennamu walakkaan kan irra ta'ee fi ergawwan barreeffamaa haqamaniiru. Dhaabbatichi paakejii birrii 1 birrii 2 birrii 5 fi sa'aatii 1 gareewwan galii gadi aanaan itti fayyadaman dhiyeessuu itti fufuu beeksiseera. Itiyoo Telekom akka beeksisetti maamiltoonni paakejii teelebirrii bitachuuf itti fayyadamaa turan dhibbantaa 10 gara dhibbantaa 20 tti ol guddifameera. Paakejii adda addaa 38 maamiltoonni hedduun itti fayyadaman irratti dabaliin gatii akka hin jirres akeekeera. Itiyoo Telekom dabalii gatiin kun kan mul'ate damee teekinooloojii Itoophiyaa keessatti sadarkaa lammaffaa kan ta'e Safaariikoom Itoophiyaan tajaajila paakeejii daataa irratti dabalii guddaa erga beeksisee guyyoota muraasa booda. Jijjiiramni gatii Safaariikoom irra caalaa paakeejii irra caalaan gatii dhibbantaa 20 hanga dhibbantaa 82 akka dabalu taasiseera. Safaariikoomiin gatii dabaluun kun kan mudate pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon bakka dhaabbatichitti argamu muddee 14 daawwannaa hojii guyyaa tokko Finfinneetti taasisaniin booda muummee ministeera Dr. Abiy Ahmad waliin marii erga taasisanii booda. Barreeffama yeroo sanitti X-Page irratti maxxanfame irratti Ruutoon akkas jedhaniiru. Itiyoo Telekom fi Safaariikoom gabaa guddataa jiran keessatti carraa investimentii waloo tarsiimoo waan barbaadaniif deeggarsa guutuu mootummoota Keeniyaa fi Itoophiyaatiin deeggaruuf walii galleerra. Tiraamp gaggeessitoota Awurooppaa fi Yuukireen waliin marii guddaa gaggeessineerra jedhanii. Doonaald Tiraamp gaggeessitoota Awurooppaa fi jila Yuukireen Zelenskiin durfamu waliin marii jabaa gaggeessuu himaniiru. The word agreed is too strong. I would say not agreed, but we're getting closer to an agreement on that, and that's a big issue. Certainly, that's one of the big issues. And Zelensky said an agreement on security guarantees for Ukraine has been reached, while Trump said they're about 95% there, with European nations expected to play a major role. French President Emmanuel Macron announced a meeting in Paris for early January to finalize those contributions. Donald Trump gaggeessitoota Awurooppaa fi jila Yuukireen Zelenskiin durfamu waliin marii jabaa gaggeessuu himanii. Trump isaanii fi Zelenskiin addatti gaggeessitoota Awurooppaa waliin dubbataniiru. Hundi isaanii gaggeessitoota cimoodha kanaaf marii guddaas waliin gaggeessineerra kan jedhan Trump waraana Yuukireen dhaabuuf jijjiirama guddaa taasisaniiru jedhanii. Trump waliigalteerra gahaa jirra yeroo jedhan Zelenskiin ammoo harka 90 waliigalleerra jedhaniiru. Gaaffii guddaan garuu dhimma murtee daangaa Yuukireen wabii nageenyaa Yuukireeniif kennamuu fi dhimmoota diinagdeeti. Raashiyaan naannoo Donetskii gara bahaa nuusa isaa ta'uu fi amma loltoonni isii to'achuu dadhaban Yuukireen akka dabarsitee kennituuf barbaadde. Haa ta'u malee Raashiyaan yaada Zelenskiin loltoota isaa kiiloomeetira 40 ta'u gara duubaatti deebisa. Raashiyaanis yoo kana gootee ta'ee jedhu fudhachuu hin barbaaddu. Kun bakka sochii waraana irraa bilisa ta'e zoonii diinagdee hundeessuuf karoorfame yoo ta'u Raashiyaan loltoota isii achii baasuu hin barbaaddu. Zelenskiin ammoo yoo riiferendamiin murtaa'e malee akkasumaan dabarsee hin kennu jedhaniiru. Ammas kun waliigalticha danquu danda'a jedhu xiinxaltoonni. Itti aanaan ajajaa waraanaa duraanii Raashiyaa Vladimir Halilov Puutiin yoo qabxii tokkollee araaraaf jecha akka dhiisu gaafatame akka waan siyaasaan mo'ameetti waan lakkaa'uuf tole hin jedhu jedhaniiru. Balaa baaburaa Meeksikootti ga'een lubbuun namoota 13 darbuun kanneen dhibbatti dhiyaatan madaa'anii. Kibba dhiha Meeksikoo bulchiinsa Oksakaa keessatti baaburri daandii irraa goruun yoo xiqqaate namoonni 13 du'uu fi kanneen gara dhibbaa ta'an madaa'u humni galaana Meeksikoo beeksise. Bal'ina isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Nos enteramos a las 9 de la mañana cuando vine a dejar un familiar aquí a la estación de Chivela para que viajara a Coatzacoalcos. Pues llegando a casa, 5 minutos nos enteramos que no pudo viajar porque nada más llegó un solo vagón porque los 3 vagones se descarrilaron.
y pues varios cayeron al barranco, otros pues quedaron los sosteniendo un árbol. Kibba dhiha Meeksikoo bulchiinsa Oksaakaa keessatti baabura daandii irraa guruun yoo xiqqaate namoonni 13 du'uu fi kanneen gara 100 ta'an madaa'u humni galaana Meeksikoo beeksise. Baaburri galaana Meeksikoo fi galaana Paasifik jidduutti imalaa ture kun imaltoota 241 fi hojjettoota baaburichaa 9 fe'ee ture. Walumaa galatti namoonni 98 kan miidhaman yoo ta'u isaan keessaa 36 hospitaalatti yaalamaa kan jiranidha. Qondaaltonni baaburri kun naannoo magaalaa Nazaandaatti marfa tokkotti osoo naanna'aa jiru sarara isaa gadhiisuun kufuun daandii irraa goree jedhanii abbaan alangaa waliigala Meeksikoo qorannoon gaggeeffamaa akka jiru mirkaneessaniiru. Pireezidaantiin Meeksikoo Kilaawudiyaa Sheenbaawun namoota madaa'an keessaa 5 haala yaaddessaa keessa akka jiran himaniiru. Suuraan bakka balaan kun itti dhaqqabe irraa argame akka agarsiisutti hojjettoonni baraarsaa imaltoonni baabura irraa akka bu'an gargaaraa jiru. Huutii Yemen Israa'el Somaalilaandii seenaan akka irratti qiyyaafatu doorsisa cimaa baase. Gareen Israa'el waliin walolaa ture Huutiin Yemen beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite booda ibsa doorsisa qabu baaseera. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. All right, moving on, Israel's move to recognize Somaliland has invited a warning from Yemen's Houthi rebels. The Houthis have warned that any Israeli presence in the breakaway region, Somaliland, would be considered a target by the Houthis. Houthi chief Abdul Malik al-Houthi said that they will consider any Israeli presence in Somaliland a military target for their armed forces. The statement said that the Israeli presence constitutes aggression against Somalia and Yemen and a threat to the security of the region. Gareen Israa'el waliin walolaa ture Huutii Yemen beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite booda ibsa doorsisa qabu baaseera. Ibsa hoogganaan garee Huutii Yemen Abdul Malik Badruddin al-Huutii kenne Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu labsuun isii ejjennoo diinummaa kan Somaaliyaa fi naannoo Afrikaa tasgabbii dhabsiisuu irratti xiyyeeffate jedhe. Kun tarkaanfii Israa'el naannoo gaanfa Afrikaa Yemen galaana diimaa fi biyyoota galaana diimaa gamaa gamana lamaan jiran irratti xiyyeeffate ta'uu mirkaneessa jechuun ibseera. Israa'el dachee Somaalilaand yoo seente akka xiyyeeffannoo waraanaatti akka ilaalamu akeekkachiisuu dhaabbanni oduu Faransaa AFP gabaaseera. Akka hoogganaa garichaa jedhutti tarkaanfii kana akka weerara Somaaliyaa fi Yemen irratti raawwachuuf waan ta'eef nageenya naannichaa balaa yaaddessaadha jedhe. Gareen kun uummata Somaaliyaa waliin Israa'el dura dhaabbachuu keenya ejjennoo cimaa qabnu irra deebi'uun ni ibsina jedheera. Ibsi Huutii kun itti dabaluun walabummaa fi abbaa biyyummaa Somaaliyaa nageenya uummata Somaaliyaa nageenya naannichaa fi galaana diimaa sarbuun kutaan Somaaliyaa gara buufata Israa'elitti akka jijjiiramu hin hayyamnus jedheera. Gareen kun Israa'el waliin wal dhabdee keessa kan ture yoo ta'u irra deddeebiin misaa'ila Israa'elitti dhukaasuu fi dooniiwwan daldala galaana diimaa keessa qaxxaamuran hedduu haleelaa ture. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatooma.